sirraa baranna waan ta'eef ormaatti dhagaasii ilaalumaan nutti misi. Chicken godini ko ka kolfanor ka ballesin. Haso awwisati turebeta. Namana kabajuna fala yero eddu hasona ke yero karajtu na beha. Namana akam jaladu namana kam kabajuna dufe. Hasona ke la hanga khaysati seneti hado islamin shan tunu ta akam kasin ta ta khaysi sina il kaysi unda sifina da lagen namni nan jara dogu dufe. Namni nan kabaju dufe hanga dusan pe mana ke jurti an kabajadan kanaf. Okay. But abo jide kanyata kina. Meeshaa sanallee silaa kan jaallatamu baruu barbaanna. Sasirrii ta'eef jabaa ta'eesa. Abo ati warri jimma. Wayyee. Abo ati gurbaarsi. Okay. Ati jimma meeshaa raasayis waan meeshaa kannaa ta'isanii miti kannaa meeshaan arsiitu meeshaa raasuu fadha. Kannaa meeshaa eebbis abbaan jifar kaabaare. Sheekhan Hussein kaabaare ummata arsiiti malee ummanni jimmaa bilisa kanarraa waa'ee salmaa taatirraa beeyte. Maali babaare pataatu. Ya babaare mudatu maal bidda. Maali babaare pataatu. Hayto arsi saluu qadandoo arsi isinii galtee. Hayyee. Quraanni isaaniitis kanuma akkasii arsiidha malee isin warri jimmaa hin eebbifamneen. Isin warri jimmaa waan birootii isin eebbifamni. Amma jechuun laqachi. Amma jechuun eebba sanaatu hin taane barnootaati duratti nu seensiftee nu barsiisuu barbaadde sana sirraa barachuu waan hin beekne si gaafachuu barbaanna ka. Qoyaa dhaabbaddaa wayiniif jala laala dhaabbaddaa namaan na jala jiramu namni na jala hin jiru namaan kabajuuniif jala. Namaan kabajuu jira. Haaya. Hayyammu gurbaa odeessu dubbii sanarra naa deebi amma gaarsiidha. Dubbii sanarra naa deebi kutee jira namni hin jaalladhu. Kutee. For example, we akuma mazakka kama kuno mugatti bullesu mun koturi fakkaata mudde intala mudde society hidi tante tana yoro lalte abu fakkeenya for example sirra furan mudde tante tana laale yoro fedhiin kiyya asirraatti kaafadhe duuba matakka osoo sibiran geenne yoo afaan irra waan jedhee sirraa ba'e kalammaffaa ta'e dafeeti muddamu sudhiira takka ittiin dhiyaani kam turre yeroo kamii Hosee yeroo tursiise daddaftee waa wayii jaalal ana kenniti moo akkasuma yoo dhaga turra hidhii daftan jaalalaan ona wajjin jiraachuu dandeetti. Adiisii eeguufi jechuun ilmi namaa kun akkaataa viidiyoo na waraabbatan gaa viidiyoo qabeetiin haasawaa waa'ee narra laalina na waraabbatanii fi. Okay. Waa namni haasawaa nama kafee nuti haasawaa maaliif viidiyoo waan na waraabbatanii. Fadhiin kee yoo inni faqa isii namni qariin ni jira amma fadhiinnaa isii kana egaa ormaa fi godhee qaama wal tuttuqanii wal godhanii oomisee eeguma takkitti kana ol galchetti ka fadhii firaa ganna kuni jira sii galtee. Kasii jedhee bara kasii jedhee kasaa sun ta'a. Kayisiidhaan maddaa bara kayisiidhaan maddaa yeroo hunda nuti uumamarra jiidha tokko qabna sii galee yeroo hunda nuti jiidha tokko ni qabna jiidha sana hanga fadhiin hanga intalti dhalaadhaa jaalala sii qabdu akkatti fadhiin sana hin dhabamu sii galee. Koi sanyiitii achi na bira naalluufi nama fedhiin bishaan sun fakkeenya bishaan lama jira bishaan dubartama akkasaa wanna irratti illee ilaallee waa ushii koo akka yayyaadee arguutte. Lama qabna nuti. Lama qabna nuti dubartiin uumamarra bishaan lama qabna bishaan tokkoffaa akka qaamni saalaa yeroo wal rigata yeroo walirraa dalagutti riganne akkan uumamne bishaan akkana akka adda harkifatu tokko qabna laala akka gororaa tokkotti. Taliina. Dubartiidhaa kan gororaa san qabnaa san fadhiidhaa miti san jiidha qaamni keenya lameen akka wal rigatee waliin solleessinee fi jiidha uumamarraa qabnu san fadhii miti san. Daalachisa noo. Daalachi fadhiidha san. Isaan sun yeroo irra ba'e dabalamoo yoo firrisee irra ba'e dabala jettee akka wanti sun dhugamaa? Dhugaadhee dhugaa. Nama akkanaa kana qosoomaa barbaatanii waan dhukatiyya keessa jirta gosootollee badeessi jala buluu barbaadaa jiru. Anarsiidhaan miti kan jechuun fakkeenyaaf nama xiqqaa tokkoon dhaamaa ture
Ijoolleen arsii malee fudhinaa harargee malee hin fudhinaa. Dhiirti harargeedhaa dubartii arsii fuute ni gabbatti. Nyaachisa beekti dubartiin arsiidhaa. Dhalli gadhaa gaafa dhiira arsiidhaa heerumtee ni solloitu ni huqqatti mormaa keessaa lukka mallaantu bareedduun tulluutu lazaantu raabatti. Maaliifi inni tajaajila dhalaadhaa san dhala salmaata barbaadijee sa'aatii 24 itti oofee intala mataa ishiis godhe gahu godhee dhahaa akka malee dhahatee jechuudha. Sigaltee ni huqqatti ni miidhamti. Akka isaan sun hin beekne malee nyaata arsiidhaa kan ammoo sa'aatii 24 guuraa oolte ittiin guddanne nuuf hin beeknu jechuudha. Dhalaa teenya hedduudhaa jira taphataa heerumtee huqqattee nu gaddichaate. Dhalaa teenya hedduudhaa jira ta'a. Hanga ammatti leegaa wallahi suuraan takka irraa haatee biyya dhufuu qaanfattee taa'u jirtu wallahi lajii. Misru jennaan wallahi muciyyoo sana ammallee argachuu dadhabe. Misru kamaaloo jennaan biyya teenya. Wallahi muciyyoon san qaamni sidaallee nama jiraa hubbaatan laala eegogu. Aboota foksatti deemneeti waan caafudhannee galle jechuu gaafa san yeroo sanitti Faatimaa Jaafarfaa jee bakka ijoollee jirtu takka. Amma dhuunfata abbaan ishii fuudheetuma misru eenyuti saboo ish fuudheetuma abbaan abboomsa galchi. Misru hamaaluu tan. Abboomsa dhaqee baadiyyaa manichi takkaan intala mana qorqoorroo guddattee tana biddeena nyaattee jiichaa guddatte tana. Mucayyoon sollootee biyya teenya san dhufuu qaanfatte. Itti har'aa hin dhufne ilmaan torbanii hortee deebi'ee jaarsota biroo irra fuudhe mana baadiyyaa keessa jirti. Horii eedii arsiidhaa beekadhuma isileen arsuma biyya teenyaati. Horiidha eedii horii elmatti bakka dhalaa baadiyyaa kaawwanii haaq takka taate haaqna fakkaatu. Obboleettiin isidhaa immoo Samiiraan achirraa gad dhuftee ilmuma ollaa isidhaa heerumte mucaa harargeedhaa heerumte. Kunoo jirtuun isidhaarra jirtuu namaa tana isiin. Taachi heerumtee taachi guddattee dhufte jechuudha. Taachi guddattee achi heerumte immoo suuraa kan jirtu wallahi leetiin. Kanaafuu obboleeyyan kiyya arsiin arsuma fuudha. Dhalaan teenya isin jala huqqatti, isin jala fokkotti, hin beektu nyaata keessan, jireenya keessan hin beektu. Salmaata kan yeroo tana laaltee siin heerumee bultiin tee karassi jalaa jetti. Bultii karassi jalaa dhaabbattu ilmaan garagara faca'an. Kanaafuu iftas gabbeessiin tala biyyateetiin tala qeeteetii fuudha. Amma atu intala argite kana wanti fuudhanii tokkoffaani miirri fedhii isii yeroo wal faana gadi ciifte sochii qabdii beektaa? Sochii uumamaa qabda. Kuma isiin sochiidha qabdi jettee miidhuu qabdu bultii tee karassi Gaafii irraa isuma gaafii dabala malee ankoon deebifamu sirti. Harargee kaa jimmaa. Maaliin si deebisame mee maal feeta? Himadhu adde. Dhiirri jimmaa yoo dhalaa arsii fuudhe akkamii? Dhalaan arsii yoo dhiira jimmaatti heerumte akkamii? Hangammatti nama ijaarran lameen kana ayyaa ol fuudhan agarreeni. Isaan lameen kana agarra ajaa'iba. Dhalaan harargee naasa jimma heerumte niin beekaa. Jimmaa arsii nama wal fuudhuun garree amma wanaatti. Hin agarre wallahi. Isaan irraa barumsa qabu. Anta kan hin arge arsii jechuun ofirraa kaaseetan si gaafataa jira. Waa'ina arsii fuudhee fi ofirraa kaaseen si gaafataa jira. Dubartiin arsiidhaa dhugaa naa hin yoo jettan dubartiin arsiidhaa leenci. Ayyee. Dubartiin arsiidhaa namni dubartii arsiidhaa fuudhee waan doktora taateef si gaafadhaa beekee. Dubartii arsii waan akka hattanii fi akkasii fi nima dubartii arsiidhaa dubartiin arsiidhaa hafteen qabdu. Dhiirallee tajaajilti tajaajilallee haalaan beekti. Ayyee. Akkasii jabeeffadhu obboleessatti rabbi jira bulchuu egaa arsii qabaatte. Harargee yoo fuute immoo sa'aatii 24 irra site yaabbi salphaa asii jettira. Dhiirri arsii yoo dhalaa jimmaa fuudhee akkamilaa? Wal huqqisanii moo wal nyaachisanii wal furdisanii? Inuukkatti moo gabbatti laa? Dhiirti arsiidhaa dubartii jimmaa tajaajiluun beektu dubartiin jimmaa dhugaa rabbisa naamii yoo feete dubartiin jimmaa dhiira arsiitu wajjin hin taatu harargee yoo taate malee. Qallaban beektu jechuudha. Qallaba jechuun dubartiin jimmaa dhugaasan dubbannaa miiree amma dhugaa dubbachuu jirraami. Ayyee rakkoon qabumaa dubbadhu. Dhugaan rabbuma beeka. Dubartiin garaa guddatti. Nyaata isiin nuti guyyaa tokko taatan nuti guyyaa sadi nyaannu isiin guyyaa tokko nyaatti. Siigalee? Hin danda'u. Dhiirri achi galtu wallahi nuti
mana takka kai mata lama guji jira del mo si unta guji sai kitin jira kono asirti wacale nyaata nuti guyya sati nyaata siin guyya takka nyaati nyaanni gara guddotan sanuu fokkuu taatanii deebisin ka maashaallah fasa gara guddotan hin dandeeman isaan garaa isaanii guutuu hin dandeenye. Akkuma nyaattu sanatti abbaa manaallee nyaachifti. Arsiidhaa nyaachisuu beeka malee isiidhaa miti. Arsiidhaa beeka nyaachisuu abbaa manaa akkamitti kan nyaachisan proogiraama arsiidhaa beeka malee jimmaan gasmaraa miti. Amma taate arsii tokko hin dabala arsii kan biraan barbaada malee erga akkas ta'e. Arsii dabala saa wallaahi saa hooyyaa. Okay. Fideetiin jira kottu sii fide. Nono sii fide. Fitatte? Fitatee jira. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Siistu maal taate sila na dagartee wa. Alla habiibti tiyya kamtii si dagachuudhaan naa taha si dagachuun taatu barati. Eeftu. Wayyo na dagartee wa dhiisi. Amma warri gaafin keessan isinii deebi deema warri gaafin keessan isinii deebi amma booda hindi ibsisha warri gaafin keessan isinii deebi yaa amma haaree gaafin haaree dhufa hanni haaree awwaayida. Komantiin cufteesi. Ay komantiin hin laggee min agarre. Gaafin keessan isinii deebi. Sirku welcome akhbaar barre dalaga di dunia masih dagi mana mafanu miyo jaso ini ini kharaju jira faate na rajar sakai sanyo arara man jela gujara go dalaga di je uddu gata itu man zega arra faate ni sini gorsa faate arara ma jar sojin khanna fi dan bo jaza le origetan de jar sakai sambira daru jar tan sina baru daru bare furatan edan barahan sabota faate la min tan akhbaar nufuri me agenda yaro hinkabu abo kurba yaro kapte da kabi yo la men ke seyir ton ra akhbaar nufuri ma tamudi wala talamudi wala tibani jim ramudi arsidi jara pensin ko ke ana fi sini isin Dubai jirti. Yake nuhuri. Satin isin fuura me khok hishan tol fadago. Khafo khisha kabdu. Wallahi jechike ila haga lukarra kabi haga matatti wanatti kaase beite. Arsidami dubu umuri mante ima siyero hunda ima siyar gagar adda male duga yun dubbanne beita wa durba jimma kanat abbo fayyamani wallahi bishan sijalatti aya hindala injisi adda male hindala injisi jimma enyu dante anji pagele tiye turte baran jimma enyu dante nyaata tokko ko kabate disin bidera tokko kabate bari hanganan kitte kan lusin ka hafte natas debiti hanya wallahi takka ta dubbi ma adda aga agmadala te wan dubbatina tin fakkanni siri ma barnamni dubbatu bari asittinu aza rabbi nu kayani disisin jet azama rabbi kana nu kayani aza rabbi nu abbo umuri ziyadera tin kol fateta firashi gara desure isan wal dandian mali fi wal fakati wal barbadi jette oromon ay wal fakati wal barbadi ay sa jolle jimma tif disa jolle jimma na harar gelle gufura wajini jiratan lakin harar ge tengatan ittina fanina fata kaban hinafa wonni takayira fa maratu takarte hinafa wonni takaduban jirre useetuma hinaafu taka qabdi jolle jimma ton no hinafa sanlen bareedu miti jimma dubartiin isaanii tileen akkasuma isaan limeen gaafa wal harkatanii walitti ni zaaban maaliif wal beekanii qiyaasa wal beekanii ittee nyaatan keenyammoo gaafa jimma fuudhe zimbe hoodam jaan gara guddattuu jaan kanaafu ijoollee jimma hin dandeessa baajata hasaaraadhaan dandeessanii. Lakki bari kanaaf firaashii irra ciisa beektaa hin gangaladhe seetaa surree marratti natti fincaa'e waan akka natti nafne. Hoflaan gaafa. An komatti birraa hin cufee miiqatee littiin haasoo kun har'a himee
قاعد ما خيالين نجرو نجيل خطي أجرا نجرو خطي كومنتي برا توفي قومتي بقال لك جيبو مال باي سيدا عربني جلا خنانات تولتو هاتو تلا عربكات داتي دونان فاتين إجازة بوا في جار سخيسني والله لذيذ ألقى خناتو سنيا من خوطة جو إجازة وجان جال مرة مالي سيا من خوطة هذا شيء كسيا من خوطة خلي كبر نمني فرتاتي وري ديرا خوطة سريتنا إجازة سيا من خوطة جان تبكت جولين جماعة كولي كبمتي تدقيقة أول ركعت وانا تياسو أدي والله قمت لا قبل ولا قوتا هوي كاستني ما أيه والله قمت لا قبل أني شوادا إشين سنو أكمي ولا قمان قستيرا ولا قديرة ساني تو قشا دمالي ديرت ساني تو قشا ساني بكا كاتيجري تو كوبكا لا تنا وجزاي دا وجدا برسمالي akka gartee intalti dheengaddeette dhiira bareedaa bira bultee deebuu footaati malee bultiidhaaf hin abdatini sani dhiira wallaggaatiitu qashaadha wajji guyyuma tokko wajji buluuf yoo taate malee bultiidhaan hin ta'u dhiirtii wallaggaa dubartiin wallaggaa immoo bultii isii ni jaalatti amantii isii ni jaalatti saba isii immoo warradduuti. Okay, Oromummaan jabeessitiidha. Maaloo ijoollee Arsii kana dhiira bira gaanuun hundayyuu yoo tumanis hin callisanii yoo qalanis du'a qofa faamiliin dhagaa. Maaliif akkas ta'a ijoolleen Arsii kun maali jettati shamarree Arsii kun miidhaan? Aadaadha. Aadaa isaaniiti. Aadaa nama uumama walirraa. Amma biyyeen anti dalaggee guddadhee dhumuu gaadha jaamtii Arsii keessatti argamtee amma Arsii waa'ee Arsii kana waliin irraa haasa'uu kana danda'uu fi Arsii biyya Arsittiin daladhee Harargee keessaan warra keenya gaafatuudhaaf keessaan dhufee Harargee xiqqisho taa'eetiin jira. Amala Harargee isaan qabna guullaalu ijoolleen dhumuu gaadha. Arsiinis amala Harargeedhaa qabdi akkuma tokko guddannee jechuudha ijoolleen dhumuu gaadhaa sanii. Sanirraan dabree immoo Harargees maalummaa isaanii ni beeka Arsiilee maalummaa isaanii ni beeka. Jimma immoo jireenya waliin dhufite wacaalee kanatti ijoollee jimma isaanii irraa hin beekuu danda'a. Wallagga immoo seenaadhaan dhage. Seenaa namoota biroo dhalaan biyya teenyaa heerumtee ilmoo irraa dhaltee ilmoo irraa fudhatee bakka karaa kee baafadhu jeen bultiidhaaf hin taatu. Maaloo gaafii tokko Oromoo kanaaf bultiin godhatan isaan kun. maaloo gaafii qaba. Dhalaan Harargee Arsiitti heerumte lubbuu bakkeessaa ba'a dulloomee jettaa uqqate. Maali nyaatarraa immoo hadagaa irribaati immoo miidhaan isin akkas taasisu maali jettame saayinsii Adagaa irribaa wanni qabuu fi hilan qabuu hin hiluuf jechuun hin yaaduuf bakka heennu waddaan himattaachuu kana meeshaa kiyya jaalattee dhufte jaalan gahu mataan shak ta'u goota sadii kan lafa dha'u deemsan ala hangaa munneen isii garagaltutti isii wanni godha. Mucaan balleessu rabbii wallahi nu balleessu. Ya boleh saya di sah. Ya boleh saya di sah. Ini jadi Ya boleh saya di sah. muka rabbii irraa deebi'e maal yaa gahi. Naan meeshaa Arsii kanatu wayii xiyyaara yoo Kooriyaa kaabaa seeta muusin. Saat kau lolli kau Itoophiyaa fi Eertiraan dhukaasa jirtu dhukaasa kana adda dhaaba seete akka nama diina rab godhu jiru. Bismillahi. Ufi garuu bareedumaami meeshaa jabaa qabaachuun kun. Ani hin beeku Arsiin heerumne Arsittiin daladhe malee. Wallahi obboleessi kiyyaayyuu Harargee keessa fuudhee qaba. Wallahi laazim Harargee san jira. Arsii fuudhee qaba Arsii dabjeelaa qaban obboleeyyan kiyya kan dubartootaatis Arsii amanii jiranii laal hanga baatii amata duroo hojii jiraatan san gammachumaan jirata. Ilmoo tokko gudalte kaata qora foolii jeefuulli. Amma sadii moo afur daddalanii seera kakkaa'u jiran. Rabbi isinitti ergin rabbi itti naafata. Bareedu kun himaadha kun himaa jetti himaadha.
Garuu barree ijoollee arsii argannaan rabbitti gadhaabe jira. Aboo hiraata ho'ifadheetiin hiraata nyaadheetiin irra fuudhate simbiraayi. Galgalaan irra faanii ganamaaniin hojii ka'uudhaa deema. Ati amma eessa jirti mataa dubbii eessa jirti? Amma na fayyaa haittan jirti. Ala diina keessa jirtu fi dhuguma himne. Wallaan biyyaan addurra isaa argeessaadhaan jira. Argeessaa biyya Soomaaleetiin jiraani.